አትለያዩ፣ መቼም አትለያዩ። ጠላታችሁ ይለያዩ እንጂ መቼም አብራችሁ አንተ ሽማግሌ ትሆናለህ፣ እሷ ደግሞ ርጉት ትሆናለች። ገና ስንት ልጆች ነው እናንተ እንጠብቃለን። እኛ ስንት ልጆች ነው? ስድስት ልጆች ገና የምጠበቅ ማለት ነው። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አላችሁ? አለን። አሸማ ሀርከፉኒ እንግዲህ መቴናል። ዋው! እንዴት ታመራላችሁ! ልጅ በልጅነት አሉ። ልጅ በልጅነት ጥሩ ነው። ልጅ በልጅነት ታመራል። እውነቴ ነው። እንዴት ታመራላችሁ ደግሞ! ልጁ ራሱ እንዴት ያመራል! እንዴት እናቱ ነው ወይስ አባቱ ነው ምስል ዛሬ በተራ አስጨነቀ። በተራ ነው ብሩኬ ያስጨነቃት ሃይሜን ዛሬ በተራ ማለት ነው። ምንድን ነው ጋሽዬ ጋር ተስማምቶ ወደ ጋሽዬ ደውሎ ብሩኬ ጋሽዬ እንደዚህ ከባድ ፕራንክ ያደርጋለሁ እሷ ጋር ሪዳኝ ያለን ጋሽዬ እሺ ያሉና ብሩኬን ተመካክሮ ሃይሜ ጋሽዬ አልፈቀዱም፣ እንተለያያለን እኔና አንቺ በቃ እዚህ ያብቃ፣ ከዮቴ ውጪኛል። አረ በአላህ አረ ብሩኬ አይሆንም በአላህ ላለች። እንዴት በቀላሉ ውጣ ከዮቴ ይላል። እንደዚህ እኮ ብዙ ጠላት አሉ። እንዴት እንደዚህ ትላለክ? እንደዚህ ነው የኔ መስዋዕት የከፈልክ ያለች ነው ሃይሜ። በቀላል ማን አራ አይሆንም፣ መቼም አይሆንም። እንደዚህ አይነት መቼም አታስቢ። አንቺና ብሩኬ መቼም አትለያዩ የኔ ቆንጆ። ፈረንኪ ነው። አንቺ እኮ እንደዚህ ያስጨንቅሽ፣ እሱ ደግሞ በተራ አንቺን ነው ምስጨንቅ ፈልጎ ነው እንጂ መቼም አታስቢ የኔ ቆንጆ፣ የኔ ድብሽ። አራ አንቺማ ማን ይለያያችሁ? ብዙ ውጣ ውረድ፣ ብዙ ነገር መስዋዕት ከፈላችሁ እዚህ የደረሳችሁ ልጆች ናችሁ። ከዚህም በኋላ ማን ይለያያችሁ? ማንም አይለያችሁ። እናንተ ማለት ነው። በርቱ፣ ጠንክሩ፣ ስሩ። በቃ እንደዚህ ነው። እውነት መለቀስ ብቻ ነው የቀራት። ወደ ጋሽ ደወለች። ጋሽ ደግሞ ተይ እኔ አልፈልግም፣ ይሄ ልጅ እኮ አልነገርኩም፣ ዞሮ ወደ እኔ ነው የምትመጪ፣ ስለዚህ እኔ ነግሬሻለሁ ተጠንቀቂ ያሉ ነው። ምን ይሻላል እንግዲህ፣ ምን ነው። አይዟችሁ። ጋሽም እኮ ፈረንካ ስለመዳችሁኝ፣ ጋሽም ኧረ በርቱ፣ ጉዞ ወደፊት። akkuma argitanii haymeen har'a taraashee burukeen har'a taraasa akkuma congaarraashee waadde jidduu kan har'a taraa congaarraa waadee jechuudha. Gaasheetti daawwalee gaashee na gargaaraa haymeetiin farankiin godha jedhee gaasheeniin barbaadanii kootus siin jedhanii jiru. Kanaafuu ani siin barbaadu deemii jedhee jennaan himmaan malee hin tafeen jiru. Ani gaasheettiin daawwalaa homaa rakkina hin qabu, akkasumattidha qallaalitti yaanni akkasitti nadhiisinaan jettu. Kanadha ammas waan natti naa kaffaltee akkamiin kuni ta'a jette burukee gaasheettiin daawwaleen ani amansiisa jette. Itti daawwallaanis gaashee hojii walii galaniiru burukeef gaasheenii. Itti daawwalte jennaan dhiisisiin jedheera. Naannotee dhuftee anumatti deebita yoo waa rakkattee wanta tokko yoo taate wantateef kaniin siin jedhemu adhageessamoo kaniin ani siin jenne dhageessamoo ani siin jedhe narraa fudhattamoo narraan fudhattu kan inni jedhe jechuudha. Maal taatee burukeetiin hin jaallatte mitiiti maal taate jette jennaan waan tokko waan ta'e hin qabu naannotee garuma koo dhufta booda wanta ta'eef waan siin jedhu kana dhagayi narraa fudhadhu kan inni jedhe jechuudha. Burukees immoo kootu siin jedhaniiru viidiyoo waraabiitii viidiyoo arguu barbaada akka ishee dhiistuun barbaada naan jedhanii wanta ta'eef maatii kee kan sii caaluun jiru deemii gara maatii kee bakka kana booda aniifati atis yoo tokko keessa baay'ee anis nan ba'a kan inni jedhee jechuudha. Akkamiin kun ta'a rakkina baay'ee waan guddaa aarsaa kaffallee namas ga'ee nuti qaldiitti miti. Akkamiin akkas jetta qaldiimatti akkas jedhama.
kana annati kana aarsaatti naa kaffalte kan isheen jettee jechuudha. Abbaan kee hin barbaanne maatiin kee hin barbaanne immoo gochuu hin danda'u wanta ta'eefi kanaa booda bakka anis sin argu atis na bira dhufiin anis bira dhufu ati jireenya kee jiraadhu anis jireenya koo jiraadha jennaan boosee dhugaa rabbii maa inni suuta jedhiitii kaameraa cufiitii ani gaashee kootiin na amansiisa. Kaameraa cufiitii isatti bilbilee waan hundan amansiisa akkasiin jedhiin dhiise kuni viidiyoon kunillee akka hin caanamne xalaata baadhee qabna nuti kan isheen jettee jechuudha. Ani kanaasayyuu dhimma hin qabu gaasheen hin ta'u wanta ta'eef immoo ani filaagotii maatii kee malee waa tokko gochuu wanta hin dandeenyee fi kanaafiyyuu deemii kanaaf atoon nama viidiyoo waraabuu dingata fiiddee dhufte ati otoo ani himaa jiru viidiyoo waraabiitii na agarsiisu wanta inni jedheeru biyyaan inni jedhee jechuudha. Maaliif akka isheen na cannaxxeetti argitaniitu iddoo kana keessa waan sin jettanii dhaga'u dungumaan fudhadhu ani kanaaf inni gaashee wajjin walii galee na cinnaqaa turteetti miti jidduu kanaaf irratti ani hojjedhee jedhe isheen koo odeensi muluu wajjiniin goote garuu burkeen immoo ishuma bichaa godhee jechuudha. Akka namatti tolu itti muddaa jabaadha hojiidha.